Barutumsa maaliif hin miliqin? Akka qawweetti xiyyeeffatee jiru ni arka. Harkeetu isaanuu baqadhu jeeni ifiif maaliif hin baqatin? Taakka ji. Badoon if ajjeesee je interview asin duraa takka irratti. Gaafa baaroo wareegame guyyaadhumaan dirree seene ture. So balaadhaani malee waan namni itti yaadee shira hojjechuuf hojjete natti hin fakkaatu. Ani nuti asii bakka hin qabnuu naan jeje. Bakka hin qabnuun tun akka malatti onnee na dhoostee je. Iccitiin ajjeefamuu jara kanaa maal akka ta'e nama tilmaamuuf waliin dha'iinsa dubbii irraa hubachuu ni danda'e. Maaliif yoo jette jirra jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya akkam ooltan akkam bultan akkam horraafattan akkuma addunyaa garaagaraa irratti iddoo garaagaraa teessanii nu daawwachaa jirtanitti salaamanni keenya Oromiyaa Viizhin irraa isin hagayu jechaa sagantaa teenya har'aa jalqabnee jirra. Akkuma kanaan dura baalamannee irra deddeebiidhaan gartee yeroo yerootti dhimmoota hawaasni keenya dhaga'uu qaban jennu keessattuu wantoota ajandaa ta'anii deemaa jiran tan hawaasa keenya addan bahinii fi tan dirqama gartee hawaasa keenyaaf adda baasuu qabnu xiyyeeffannee yeroo hedduu kan gabaasa daawwattoota keenya biraan geenyu akkuma sagantaa guyyaa kaleessaa irratti gartee bal'inaan haala qabatama naannoo Hararrii keessa jiru duruudhaa kaasee hanga irratti hanga sagantaa obbolummaa tan guyyaa dheengaddaa geeffamteetti gartee bal'inaan uummata biraan geenya har'aan tanaas qabiyyeen teenya kan irratti fuulleeffannu waa'ee kitaaba gartee sagantaa guddoo guyyaa kaleessa moo dheengaddaa magaalaa Finfinneetti eebbifamtee kitaabicha eenyuuti ittuuf. Kitaaba Leencoo Lataa irratti waan jennu qabna. Sanirraayis gabaabsinee mata duree takka qofa filannaarraaf gara fuulduraatti bal'inaan kan itti deemnu ta'a. Naannoo Hararriirraayis odeeffannoo gabaabaa takka godina Harargee Baatii fi naannoo Hararriirraa kanneeniitu akkuma odeeffannoo bira qonna. Yoo yeroo nu hayyamte waa'ee Tigraay irratti kaaba Itoophiyaatti waan deemaa jiru irrattis gama boodaa irratti ni kaasnaa jechuudha. Gama booda kan kaasnu ta'a. Naannoo Hararriirraa jalqabnu. Naannoo Hararriirraa jalqabne bareeda gabaabsinee jechuudha. Duula na filadhaatiif guyyaa har'aan tana dadar oolan warri naannoo Harariitii fi godina Harargee Baatii fi bulchiinsa magaalaa Maayyaa jechuudha. Tarii daawwattootaaf naannoon Hararii duula na filadhaatiif maaliif dadar dhayitee jechuun hin hafu. Duula na filadhaa kan guyyaa har'aan tanaa dadaritti gaggeeffamaa ture. Aanaa dadaritti godina Harargee Baatii fi naannoo Hararii gaggeessaa turan san obbolummaa waloo naannolee lamaan naannoo Oromiyaatii fi naannoo Hararii jabeessuudhaa fi akkasumas duula na filadhaa paartii badhaadhinaa tokkotti gaggeeffamee jiran asirratti waan takka waan addanaan beeknee jirtanii akka gaafettis gaafadhu. Wanti kun duula na filadhaa irratti kan inni hundaa'e jechuun yeroo filannoo waan ta'eef jechuudha. Naannoon Hararii duula na filadhaa dadaritti gaggeessiti moo maali wanti achitti godhamaa ture? Kophaa dhaquu sodaataniiti kan jara godina Harargee Baatii hojii dhaqan. Duris yeroo filannoodha naannoon Hararii deemteeti dadaritti Haramaayatti Kombolchatti Fadisitti duula na filadhaa gaggeessiti. Naannoon Hararii jechuudha. Naannoon Harariidha. Godinuma Oromiyaa keessa jiru kanas deemtee aanota kana keessa. Filannoo dadar ta'aniiti Harariidhaaf sagalee kennan filannoo irratti. Dadar ta'aniiti Harariidhaaf paartii Harariitiif jechuudha. Nama naannoo Hararii san bakka bu'ee dorgomu. Pirezidaantii naannoo Hararii warri filu akkuma asiin dura barreeffamaan jechaa turetti. Oromoo naannoo san jagola dura dhalattee guddatteerra saba Hararii kadadar jirutu pirezidaantii naannoo Hararii filu fangoo qaba heera qaba mirgatti qaba. Tunis baasuma akkana jechuun dhalootaa fi haala jireenya gaafa fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti saba feete taatuus filannoon ati lammii Itoophiyaa tanaan ni filatta waan takka wanti sidaan keessaan jiru. Kun amma osoo gartee jiraattonni naannoo Hararii kan naannicha keessa dhalatanii guddatan sanuu fuulduree jogolaa osoo jiranii bakka biraa isaan filachuun tun akkamii waliin dhooytu jedhamutu malee. Sagantaa kaleessaa keessa waan takka kaafnee ture. Pirezidaantiin naannoodha nama 14 jogolliyyuu hajaanuun gumii biyyoolessaa Hararii nama 14 keessaa filatamaa jedha. Pirezidaantiin nama 14 warra sabaan Hararii ta'an jechuudha. Isaan kana filachuudhaaf ammoo mirga ka qabu Oromoo naannoo sanii yookaan sabaaf sablammii naannoo san keessa dhalatee guddatee achi jiraatu osoo hin ta'in saba Hararii ka bakka biraa diida jiraatu. Kan dirree dhawaa jiraatu, kan cinaaksanii fi gursum jiraatu, bakka hunda kan jiraatu. Bakki isaan buufata filannoo irraa qaban gursumii ni qabani. Haramayaa ni qaban, Kombolcha ni qaban,
Fajis ni qaban, Dirree Dhawaa ni qaban, Finfinnee ni qaban, Jijjiga ni qaban. Magaalota kana keessa ta'aniiti nama pirezidaantii ta'u filan jechuudha. Isaan bakka biraa ta'anii filanii jogola san fuuldura dhalatee guddate. Jara 14 silaa pirezidaantii ta'u kana filuudhaaf aangoo hin qabu. Jarri kuni fakkeenyaaf ammoo warri naannoo Oromiyaa keessa jiru kun kan Kombolchaa fi Gursumii fi Dadarii fi maal jettu bakka jarri as jiru kuni ID'n takka mattaawaqaan waraqaan eenyummaa isaanii naannoo Oromiyaa jetti moo naannoo Harrii jetti? Naannoo Oromiyaa jetti. Duba namni tokko naannoo Oromiyaa ergatee achi tajaajila argata waan taateef achumatti hoogganaa filatuu hiika bakka biraa filaaree. Bar amma akka dhiyeenya kana miidiyaarra beeksifamaa jirutti namni takka kaardii filannoo lama qabaata. Namni tokko. Itoophiyaa keessatti jechuudha. Tokko bakka bu'oota uummataa mana marii naannootiif filattee. Tokko federaalaaf filate. Jarri amma jechuu jirru kun 4 qaban. Kaardii lama. Dachaa qaban jechuudha. Dachaa qaban. Biyya takka keessa namni tokko kaardii lama qabaate tokko 4 qaba. Biyya takka keessatti. Biyya takka keessatti. Buufata filannoo tokko keessatti. Lama takka warra naannoo Oromiyaatti ittiin filan. Aliyaa eenyummaa naannoo Oromiyaa qaban jiraattota achiitti waan ta'aniif jecha. Bakka bu'oota uummata naannoo Oromiyaa filachuuf mirga qaban. Takka warra dadar bakka bu'ee federaalaaf mana marii federaalaatiif dorgomuu fi sagalee kennan. Lamaamiin warra mana marii naannoo Harariitiifis kophaa kennan. Warra naannoo Harrii bakka bu'ee paarlaamaa dorgomuufis kophaa kennan. Namticha na bulchu isaatu achi taa'ee na fila. Amma isin warra naannoo Hararee keessatti dhalattan nama isin bulchu ka bakka biraa ka naannoo sanuu beeyneetu isin filaa jechuudha. Isin kanuma gubbaa gad dhufeen jiraattan. Duulana filannoo sana wanti gaggeessuudhaa dhaqan malee obbolummaa yoo taate kalees dubbannee jirra. Obbolummaan uummata lamaan jidduutti uummata irratti. Duulana filannoodha na filadhaadha haramaattis kana gaggeessanii odeeffannoo qabnu akka agarsiisutti tarii sagantaa tana booda yoo yaadee jijjiiran hin beeknu malee haramayaa fatis kombolchatti karoora qaban jechuudha. Duulana filandaa gaggeessuudhaaf. Amma kanummaan dheengadda sagantaa obbolummaa jaamee haramaa gaggeeffame yoo kanuma jechuudha. Kanumaa ta'e irraas dardaqee boroo fatis dhagaa kombolchi dhagaa gursum dhagaa. Amma waan bareedaa kaarte haramayaa san duulana filadhaa ture miidiyaarra odeeffannoo jiru. Akkas turre kallattumaan. Hariiroon obbolummaadhaa galmatti konferansii galmaa sun keessa Hararitti gaggeeffamte. Hararitti konferansii obbolummaa gaggeessaniiti. Achirraa bahanii duulana filadhaati beeksisa waliin dhaqan haramaa dhaqan. Haramaa maaliif isaan lachuutti godinni argee baatis. Buufata filannoo qabaa naannoon Harariitis achii qabdi. Waan ajaa'ibaa dhageenya irra. Argan inni yoo keessaa baane. Bareedaa dhagaa inshaallah uummannis ni arga waan ta'eef waan deemaa jiru. Sagantaa itti aanu irratti gartee yoo wanti kana caalaa addaan baasuun raasoo jiraate itti deebina. Mee gara qabiyyee guyyaa irraan tanaa irratti xiyyeeffannu isa jabaateetti asaa deebinu. Wanti irratti xiyyeeffannu gaatan irraan tanaa kitaaba obbo Leencoo Lataa kan guyyaa dheengaddaa magaalaa Finfinneetti eebbifama irratti mee waan takka lamaa kaasnu. Kitaaba kana keessa wantoota wal falmisiisaa ta'e waggoota 50 gartee bara qabsoo Oromoo kana keessatti gaafii uummata guutuudhaaf qabsaa'ota Oromoo guutuu ta'eetiitu kaafame kitaaba kana keessatti. Akkaataan gartee obbo Leencoon kanaan dura miidiyaa adda addaa irratti dubbachaa turee fi akkaataan kitaaba keessatti kaafame wal dhaba. Gama biraatti ammoo kitaaba Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa kan Jamaal Ahmadiin barreeffame keessatti akkaataan itti kaafames garaagarummaa qabaachus keessatti waan kanarratti keessattuu qabxiin jabduun bakkiitiin jirtu baaroo tumsaatii fi badhoo dachaa isaarratti jara lamaa irratti. Kitaabni bal'aadha. Qabiyyeen akkasitti adda baasnee deemna. Arraaf sagantaa teenya irratti kitaaba seenaa jireenya Leencoo Lataadhaa fuula 447 hanga 449 irratti waa'ee ajjeefamuu qabsaa'aa gameessa baaroo tumsaa irratti waan dubbate qaba. Mee dura maal jedhee barreesse Leencoon waan jiru kitaaba isaarraa waan dubbiste qabda. Tolee, dhageessifnee deebinu. Sagaleedhaan dhageenyeeti walitti deebinaa itti dhiyaadha. Wareegama baaroo tumsaa kitaaba jireenya qabsoo obbo Leencoo Lataa fuula 447 hanga 449tti. Harar irraa miseensa keenya Daamshoo Jaamuun durfamaa Haramaayaa deemee gara ganamaa mooraa waraanaa Abaawoo Maayaa Qalloo jiru ga'e. Yeroon gahu baaroo jaarraa fi mul'is gaaddisa mukaa guddaa mooraa waraanaa keessa jiru jala ta'anii isaanii mari'achaa jiranittiin as ba'e. Nagee wal gaafannee xiqqoo haasofne. Sana booda haala siyaasaa Finfinnee keessa jiru na gaafataniitiin ibsa kenneef. Ibsa kiyya dhageeffatanii akka xumurameen gara marii isaaniitti deebi'an.
Mariin isaanii dirqama dhaabaa Baaroon biyya alaa deemee raawwatu irratti akka ta'e hubadhe. Baaroon karaa Jabuutii bahee Suudaan akka deemu karoorfameeti jira. Akka karoora kanaatti Baaroon abbaa caalaatii fi tashoomee eebbaa waliin Suudaan deema. Isaanis Xaahaa Abdii kan kaartuumitti waajjira Abaa Saaqee waliin ta'anii dirree lixaa saaqu. Hariiroo alaa fi hojii dippiloomaasii ajandaa marii keessaa tokko ture. Baaroon gara Awurooppaa fi Chaayinaa, jarraan ammoo gara baha giddu galeessaa imaluun galii akka sassaabaniif ramadaman. Akkaataan adeemsa isaaniitis tokko tokkoon kaa'ameet jira. Kana malees waardiyyaa fi warri karaa isaan garsiisan qopheeffamanii jiran. Marii sana keessatti anis akkaan isaan waliin deemuun murtaa'e. Mariin akka xumurameen mul'isii fi jaarraan ka'anii deeman. Anii fi Baaroon achuma teenyee waan garaa keenyaa haasa'utti fufne. Baaroon turtii isaa Harargeen hariiroo hoggansa gidduu tureen miidhameeti jira. Waan ta'e yeroo natti himu akka dhaammannoo dhumaattiin dhageeffadhe. Baaroon nama tokko iyyuu mufachiisuu hin fadhu. Wanti isa mufachiisu yoo mudates koflaan dabarsa. Ani ammoo yoo mufadhe callisuudhaan filadha. Akka nama natti dhiyootti himadhu baay'isee kanaan amanuun waan ta'eef yeroo sanatti bakka sanatti waan ta'e yeroo hunda akka haariyaatti yaadadha. Leencoo nuti asii iddoo hin qabnu naan jee dhahannaan onnee koo waan dhaabbate natti fakkaate. Walitti bu'insii fi qoodamuun keenya baay'ee rakkisaa ta'eera. Wantiin ani yaade hin taane naan jee dirree lixaa saaquun dirqama akka ta'e natti hime. Nuti osuma teenyee haasofnuu aduun lixuu geesse. Badoo dachaasaa yookaan ammoo dammaqsaa dhufee nutti makame. Nagaa wal gaafannee ergaan argee waggaa waan dabreef qaama isaa yeroon ilaalu naan rifadhe. Fayyaa waan qabu hin fakkaatu. Baaroon rifachuu kiyya argee badoon cinqii hamaa keessa jira. Ana ajjeesuu barbaadu halkan guutuu wallaansoo keessaan ture naan jee natti himate naan jee. Haasawa keenya itti fufnee waa'ee siyaasaatii fi adeemsa halkan gara Jabuutiitti taasifnu irrattis mari'anne. Lafti xinnoo yoo dukkanaa'u badoon ka'ee deeme. Baaroon gara badoon itti adeemu yoo ilaalu badoon kilaashii gara keenyatti qiyyaafatee akka jiru argee akkaan miliquuf mallattoo naaf kenne. Hoggaasuma badoon dhukaasa bane. Anis kufaa ka'aa gara tusii nu bukkee jiruttiin fiige. Tusii keessa seenee yeroon garagalee ilaalu Baaroon rukutamee kufeeti jira. Sagalee dhukaasaa dhageenii jaarraan faan lafa irra lo'aa gara kiyya dhufan. Jaarraan maaltu uumame naan jee. Anis badootu dhukaasa nutti baneen jeen. Ofuma keessanii wal fixxuu naan jee. Jechi ofuma keessanii wal fixxuu jedhu miira badaana keessatti uume. Na bira dabranii deeman anis faanaan bu'e. Bakka teenyee haasawaa turre yeroo geenyu badoon lubbuudhaan hin jiru. Baaroon madaa'ee lubbuun keessaa ba'uudhaaf dhidhiitachaa jira. Badoo awwaaluuf yeroo qophoofnu Baaroon ammoo yaala jalqabaa akka argatu goonee turre. Manni yaalaa dhiheenya irra waan hin jirreef yaala sirnaa argachuu hin dandeenye. Dhiigni isaa dhaabbachuu didee halkanuma sana lubbuun baate. Lamaan isaaniiyyuu achuma maayaa qallootti awwaalle. Uummanni Baaroo hedduudha jaalataa doktor jechuudhaan waaman ture. Ogummaa isaa hin qabaatin malee jaalala namaaf qaba ture. Baaroon anaaf barsiisaa qabsoo hiriyaa dhiyoo fuula kiyya ilaalee waan keessa kiyyaa anaaf hubatu daawwitii kiyya ture. Maalaan godha akkuma tasaatiin of biraa dhabe. Guyyuma ani isaan bira gahee walagarre kun hundi tahee isa dhabuu dubbadhuus naaf hin bahu. Eegala qabsoo kiyyaa irratti ganamaan sadabuu caalaa du'a keetiin hamatame. Qabsoo uummataa eegalametti hubsiisuuf kaayyoo kee kudhaan maddee hanga har'aatti itti cicheetiin jira. Karoorri deeminsa gara Jabuutii torbaan lamaaf harkifate. Anis achuma jaarraa biraan ture. Waan uumame irratti gabaasa akkaan qopheessuun ajaje. Anis barreesseetiin itti kanne. Du'a Baarootiin maqaan jaarraa dhahamuu hin oolle. Innis gabaasaan ani barreessee agarsiisee kunoo ani hin ajjeefne jedhee ofirraa ittisaa ture. Jaarraan hanga duutti kanuma jechaa ture. Yeroon achi turetti waa'ee qabsoo waan hedduu mari'anne. Dhumarrattis mul'isu waliin kaanee gara Jabuutii qajeelle. Baaroon yoo ajjeefamu namni ijaan argee ana qofa. Kanaaf yeroo baay'ee gabaasa barreessee akkaan dhiheessu gaafatameetiin jira. Suudaanittis Xaahaa fi Diimaan si'a lama gaafii qorannoo na gaafatanii jecha ragaanarraa fuudhanii jiru. Deebii isaa barreeffamaan akkaan dhiheessuu waan barbaadaniif gabaasa haala ture ibsu barreessee kanneetiin jira. Barreeffama kana hanga irraa of harkaa qabu jeen amana. Homaa gochuu hin danda'u dhukkuba kana waliin hin jiraadha jechuudhaan obbo Leencoo Lataa kitaaba isaa irratti barreesse. Hayyee tole akkuma sagalee irraa dhageenyee turre kanatti gaa wantoota hedduu wanti as keessatti kaafamanii bara 1978 irraa kaasee hanga bara amma lubbuun jiruutti obbo Leencoo Lataa kan kaasee wantoota hedduu jechuun kitaaba keessatti kan barreeffame akkuma gabaasa gabaabaan jidduutti gartee kitaaba
isaa fuula 47 irraa hanga 49 irraa dubbisee dhiheessee irraa dhageenya kanatti qabxiiwwan jajjaboon bakkoonni gartee falmisiisaa ta'an kanaan dura hawaasa biratti akka biraatti hubatamee ture hangasmaa kitaaba kana keessatti kan ibsamaniiti jira. Fakkeenyaaf gaafiin gartee badhootachaa ta'u eenyutu ajjeese gaafiin jettu kitaaba kana keessatti illee bal'inaan lafan kaa'amne. Hundeeffama abaawota irraa eegalee falmii guddaa jira. Bal'ina isaa hundeeffama abaawoo irrattu seenaan jirtu maali? Leencoo Lataa maal dubbatee gara fuulduraatti itti deebine. Qabxiin falmisiisaa ta'ee fi sooshaal miidiyaa irra keessaa gara miidiyaa hawaasummaatiin iddoo haasa'amaa jiru du'a Baaroo Tumsaa qabsaa'aa gameessa. Baaroo Tumsaa ta'e wajjin wal qabateeti. Gaafiin dura sammuu namoota keessaa dhuftu Leencoo Lataa waggaa 50 seenaa tana maaliif dhohise? Ta duraati. Waan kitaaba irratti amma kaase. Waan kitaaba irratti amma kaase kana. Aayidiyaa biizinasiidha yookaan kitaaba keessatti waan akkanaa kana yoon hammadhe gatiin kitaabichaa gatiin kitaabichaa ol bahuu danda'e waan jiru irraa immoo maaliif? Takkaffaa yeroo hedduu wanti dubbachaa ture summii dhaloota jidduu hin kaayu jechaa ture. Kitaaba kana caalaa summiin dhaloota jidduu kaayu hin jiru. Qabsoonni kaleessa sabaaf aarsaa guddaa kafalan. Leencoon isaan keessaa tokko. Akka gartee warra sooshaal miidiyaa irratti leencoo xiqqeessoo kanatti xiqqeessee dubbachuun barbaadu. Dhugaa. Nama qabsoo Oromootiif umrii isaa guutuu kenneedha. Garuu summiin qabsoo tana keessatti ka'aa turte asiin duraas arraas kitaaba kana keessaa ni mul'atti. Amma fakkeenyaaf akka kitaaba irratti kaa'amee jirutti bari laftii xinnoo yeroo dukkanaa'u badhoon keessa deemee laal Baaroon gara badhoon deemu yeroo ilaalu badhoon kilaashii gara galchee gara keenyatti qiyaafatee jiru harkeetiiti akkaan miliquuf mallattoo naa kennee waan jiru kitaaba kanatti barreeffame. Baaroo Tumsaa maaliif hin miliqin? Akka qawweetti xiyyeeffatee jiru ni harka. Akka leencoon juutti. Akka badhoon qawweetti xiyyeeffatee jiru harkeetu isaanuu baqadhu jeeni. Ifiif maaliif hin baqatin? Taakkaji. Erga baqate ammoo badhoon akkuma dhukaasa baneeni baaroo lafatti kufe. Ani ammoo lafa shorroqeetiitiin tusii takka jalatti maqee jee. Kana dura waan takka kaase. Na ajjeesuuf na barbaadu Na barbaadaa jiranii jee. Baaroon natti himatee jee. Soo badhoota jaas warra ajjeesuuf isa barbaadu san maaliif hin ajjeesinii? As deebi'ee baaroo Warra ajjeese. itti himate. Warra itti himate kan akkamitti ajjeese? Akkamitti? Natti himateedha bara immoo asirratti wanta haasaa jiru. Baarotti himateeti baaroon natti hime. Halkan guutuu gartee na barbaadaa bulanii cinqama na ajjeesuudhaaf natti qabsoo qabaa bulanii jeetiiti natti himatee jechaa jira. Erga akkas ta'e duba amma isaan kan ajjeesu maaltu fide? Namatti himate kan ajjeesu maaltu fide? Tabiraati ilaalla ogaa amma asirratti gaddeemi jechuudha. Waan dubbii tana kaasee badhoon erga gartee baaroo ajjeese booda ifiifillee lafatti kufeeti jira. Lubbuun hin jiru jee gabaabdumatti. Badhoon lubbuun hin jiru hoggaa bakka isaatti achi deemnee ilaalluu jee. As keessa sooressi jaarraa abbaa gadaa nutti dhufee jee. Osoo achi hin geenye dura badhoon ni kufee jee. Badhoo maaltu kuffise? Baaroo Tumsaa badhoota ajjeesee jee. Badhoota ajjeesee. Badhoo eenyutu ajjeese? Kunoo badhoon lubbuun hin jiru jee bara. Haa eenyu ajjeesee? Hin ibsine. Gabaa takka hin jenne. Badhoon ifa ajjeesee jee intarvii asin duraa takka irratti. Kitaaba beetiin asin dura maxxansite irratti. Badhoon ifa ajjeesee jee. Gaafa Baaroo wareegame guyyaadhumaan dirree seene ture. So an ganama dhufee inni galgala sana wareegame balaadhaani malee waan namni itti yaadee shira hojjechuuf hojjete natti hin fakkaatu. Achin ture gaafa inni wareegame sana ammasuman himuu danda'a sanarratti. Ayye. Yeroo yaadannoo jaarraa abbaa gadaa gubbaatti Profeesar Mahammad Hassan akka jedhanitti bara 1983 obbo Leencoo Kaayirootti argee ittiin haasawe Baaroo Tumsaa Leencoon hin ijjeesne naan jedhanatti mee abaluu nan biratti ijjeesee jedhe waan san barreeffamaan qaba jedha dubbiin sun dhugaa. Naaf hin galle gaaffiin kun. Waan ni jedhe obbo Leencoo dubbadde wa tokko jira shakkiin baay'ee haasawama. Baaroo Tumsaa bahat warri jaarraa abbaa gadaa ijjeese yookaan jaarraa abbaa gadaa ijjeesisee waan jedhutti haasawama. Angaafadhe Baaroo Tumsaa kun akkamiin du'e dhugumaanu jaarraa abbaa gadaa kun waan kanadhaan shakkamaa jennaan obbo Leencoon lakki wanni kun dharaa naan jedhe dubbatan.
Muhammad qajeelaa yaadate. Profeesar Mahammad jedha. Profeesar Muhammad qajeelaa yaadatee ani takka addattis banaattis jaarraatu baaroo ajjeese jedhee nama tokkotti illee himee hin beeku. Jedhee hin beeku kanaan. So akka achi turtanitti jechuun namni si ajjeese wanni isin irra beektan maaltu jira? Balaadhaan du'ee ammasuma haasa'utu gaariidha. Ayya. Karaa biraatiin baaroon kun ilaalchi siyaasaa keessan keessattuu sochii lafii qotee bulaaf jedhu gubbaatti akka malee isinillee karaa siyaasatiin isin jijjiiree wanni baaroo irraa yaadattan maal fa'aadha? Baay'eedha. Nama hedduu obsa qabu. Oromoo dhaloota keenyaa sanaa walitti qabuun salphaan turre. Obsa guddaa gaafatee obsaan hunda keenyaahuu nu dammaqsee nu jajjabeessee akka nuti dhaaba haaraa dhaaba Oromoo waan tokko inni jaallatu kan argetti dhaaba jiru ka hojjetu itti miseensomuu rakkinan qabu. Dhaaba haaraa ijaaruu irratti garuu harkifachuutu jira. Dhaaba haaraa kana bu'uuressuu irratti qooda murteessaadha taphate baaroon. Asirratti kitaabni seenaadhaa seenaa dhalootaaf ta'a. Taa'ee. Yoo akkas ta'e maaliif hin gaa'illee hin joollata? Yoo dhugumatti sun miidhagatu hedduutu himuun feene. Durarratti bakki nuun taatu naan jeeje baarootumsaa. Fayyaan adee bakka tana anuu gubbaa nu taalee. Asii bakka hin qabnu bakki tun naaf hin taatu. Dirree lixaa hundeessinu. Lixatti gartee dirree biraa saaqu qabnaa naan jeeje. Achi booda maka duusu kun dhalattee beera. Akka gartee halkan guutoo isatti roorisaa bulanii fi turtiin Harargee keessatti inni qabaachaa ture. Turtii rakkisaa akka ta'e fuulli nan duraan beeku san jijjiiramee jira jeetee ibse. Leencoon achi booda badoon ani nuti asii bakka hin qabnuu naan jeeje. Bakka hin qabnuun tun akka malatti onnee na dhoostee je. Afaan isaatiin himaa bara. Dubbii teenya irratti guututti waldaa wanti leencoon lataa je. Tarii iccitiin ajjeefamuu jara kanaa maal akka ta'e nama tilmaamuuf waliin dha'iinsa dubbii irraa hubachuu ni danda'e. Maaliif yoo jette baarootumsaatiif uummanni kabajaa guddaa jaalala guddaa qabaa fi jee ragaa bee. Ragaa doktora jaaniini. Doktora jaaniini. Hangam takka seenaan dhugaan lafa san jirtus hanga achitti deemee iyyafadheetiin jira. Hanga lafa sanitti jechuudha. Hedduu jaalatan uummanni Harargee baarootumsaa. Jaarraa abbaa gadaa gudeeda isaaniiti, ilma isaaniiti, abbaa isaaniiti, obboleessa isaaniiti. Isa caalaa baarootumsaatiif kabajaa fi jaalala guddaa qabaachaa turan. Nama tokko jalitti bu'iinsa qaba. Akkuma inni jedhu doktora jechaanii turan. Qabsootan utubaa turan ummaticha jechuudha. Maaliif qoqqoodamiinsi as keessa jiru nuun taane je'ee baarootumsaa. Qoqqoodamiinsa hamtu jira. Kan uummanni kun yookaan isa jaalataa. Taa'ee Jara kana wajjin illee gammachuu wajjin jiranii. dirreen bahaa, dirreen qabsoo bahaa bara dargittis, bara TPLF bara wayyaanittis adda bilisummaa Oromootiif dahoo guddoo taate dirree itti ummata keessa qubatanii dhaabni kun itti dandamachuu danda'e. Dirree bahaati. Dirree tana xiqqeessuun akkamitti qabsoo gameessa kanarraa sammuunsaa akka fudhatte hin beeku. Dirree lixaa saaquu qabnaa hoggaa jiru dirree tana uffisuu takka ammoo dhaamsuudha. Babal'eeffachuuf osoo ta'e dhugaadha. Adda bilisummaa Oromoo lixaanis, kaabaanis, kibbaanis dirree waraanaa hedduu qabaachuu qabaachuu yeroo sanitti barbaachisaa ture. Garuu akka amma himetti bari haalli asitti deemaa jiru nuuf hin taane. Addorqootu jira. Habaaroon akka jee bara asii bakka hin qabnu nuun je'e. Nuti asii bakka hin qabnu dirree lixaa saaquun dirqama akka ta'e natti himee jee. Badoo dachaas ifii fajjeesee. Ifiddu kaasee wanti inni kaasee badootu wanta ajjeesee baarootumsa ajjeesee jedhe. Kitaaba sooressa jaarraa abbaa gadaa kan Jamaal Ahmad barreesse kanarratti ifatti akka lafa taa'ee jirutti waardiyoonni naannoo san turan hoggansi adda bilisummaa Oromoo naannoo san turan hoggaa dhufanitti badoo dachaas qawwee isaa fannifatee jira.
Mormarratti. mormarratti kilaa isaa fannifatee jira. Oguma ciisoo oguma kophee jiru. Namni kun baaroo ajjeesee ifiif ajjeesee ka'eetii qawwee baadhate moo Yoo amma fakkeenyaaf erga baaroo ajjeese boodallee yoo if ajjeese qawwee baadhachuun hin taatu. Takka ammoo yoo fakkaattellee inni waan godhee baaroo ajjeese qawwee kaayyatee isaa deemuu dhahamuudha mala. Amma kitaaba kana irratti immoo abbaa kanaa dhahee hin himne. Namni sadi qofa akka bakka san jirudha jalqabaa kan himaa ture. Baarootumsaa badoo dachaasii fi leencoo lataa. Namni biraa tokko jira. Tokko illee hin jiru. Sadeen jirurraa lama du'an. Lama du'an. Tokkoof. Tokko leencoo kana. Tokko leencoo lataati. Lamaan hin hojjese. Kaan illee kaantu hojjese jee. Kaan kaanitu hojjese jee. Kana hoo eenyutu hojjese. Eenyutu hojjese. Maaliif hin himin? Jarraan faana Yookaan waardiyaa ajjeese yookaan ifiif ajjeese. Maanjiin. Egaa waardiyaa ta'us waardiyaatu ajjeese. Abaloo borutu ajjeese. Dhumate yookaan ammoo ifiif ajjeese. Tunis bara murtii takka bara ifiif ajjeese tiree lama kaa'u murtaa. Garuu ammoo dubbiin sana akka isin wal faalleessitu iddoonni gartee hoggaa bakka san dhufanii badoo ciisu hoggaa lafatti ergan kilaash morma isaarraa fannifamee jira. Kun amma akka inni hin ajjeese waan ragaa bahu jechuudha. Gama jaarraatti akkuma ati deebina. Kitaaba kanarratti isa keebsametti jaarraa abbaa gadaa salaataaf biraa deeme yeroo taateen kun hundi taatu. Waliin mari'achuun isaaniitis ni jira. Leencoo lataatis jaarraan akka bakka san hin jirre. Akka dhiisee bira akka isaa fi gareen isaa hojii turte illee dhiisanii kutan isaan sadeen qofti akka achitti hafan ragaa ba'ee jira. Badoo dachaa sajjeesus ragaa ba'ee jira. Waggaa 50 guutuu sooressa jaarraa abbaa gadaa irratti duulli dillii qindaa'oon sun hoggaa gaggeeffamu. Leencoo lataa maaliif calje? Dhaabbatichi maaliif calje? Addi bilisummaa Oromoo waggaa 50 guutuu jaarraa abbaa gadaa irratti duulli sun hoggaa gaggeeffamu. Miseensa gameessa baarootumsaa miseensi gameessi kun akkamitti akka ajjeefame maaliif callifamaa ture? Waggaa 50 seenaan tun maaliif dhokatte? Gaafa kitaabni kun eebbifamu koppii kitaaba kanaatii fi xalayaa afeerraadhaa leencoo lataatiif erginee turre. Manatti. Akka inni dhufuuf afeerree turre. Dhaamsilleen gahuu isaa irraas mirkaneeffannee turre. Mijaawuu fi dhabeetiin hafin immoo haafammoo ta'e jaanii hafanii sana immoo dubbachuu hin danda'u. Garuu dhaamsi gahee jira. Achirratti argamuudhaan qabsoonni gameeyyiileen adda bilisummaa Oromoo warri akka jaallee araarsoo biqilaa warri akka qajeelaa mardaasaa hirmaatanii du'a baarootumsaatirraa harki sooressaa bilisa ta'uu himan ragaa bahan jechuudha. Akka adda bilisummaa Oromoottis. Hooggantoonnummaan gurguddoon dhaabbatichaa. Leencoo lataa sanboota gama dirree ba'ee seenaan silaa bahuun isii hin hafne. Dirree baatee jirti. Kitaabaanis maxxanfamtee jirti. Hooggantoonni gameeyyiinis dubbatanii jiranii gama beetiitiin dhufee hin ajjeefne inni. Ofii of ajjeesee jee. Badhootu ajjeesee. Baaroo jaarraan hin ajjeefne jechuudha. Okay, lakkaa bakkummaan irratti himuuti deebi'aa dubbiidhaan. Dubbiin amma dhufte lakkaa bakkummaan gartee qabsoo keessatti shawashakkiin guddoon turte badoo osoo hin ta'in baaruma kana. Baaroodhaaf. Badootu ajjeesee miree qabaatu. Amma dubbate tan. Ajaa'iba! Lakkaa summii guddootu awwaalamee ture. Summii guddoo awwaalame beetillee ni gaafatti. Ahmata 50 dila duba nama kanarratti duulli guddaan sun gaggeeffamu abaan akkamitti callisee gaafii jettu. Mee bakka kanarratti yeroo fakkeenyaaf achitti gartee leencoodhaaf baaroon wajjin turanii nu biraa ka'ee baroon achi deemee jee. Baroon hoggaa achi deemu baaroon gara baroon deemu jiru ka'ee jala achi deemee millatee jee. Hoggaa millatu kilaashin nuti as deeffatee isaa jiru argeetiiti mallattoo naa kanneen baqadhu naan jee. Dafeetiin karatu si wayitti jala lafa shorroqee achi dhokodhee jee. Yeroo kana dhukaasee baaroo dhee ajjeesee jee. Baaroo dhee hoggaa ajjeese booda waa takka osoo hin dubbatinii jaarraan nu dhufee jee. Jaarraan hoggaa bakka san dhufu ofiif wal ajjeeftanii ifumateessanii wal fixanii nuun jee jee. Jechi ofii wal fixanii nuun juusan. Hedduudha keessa keenyatti gartee keessa kiyyatti wanta uumee jee. Achiin booda as deebi'ee hoggaa bakka gartee itti haasawaa turan sanitti deebinu badhoon
kufee jira jee. Kufee jira. Amma bakka sanatti egaa abbaa kana abbaa sana iddaan hin baasne bakka sanatti jaarraan alaa isaanitti dhufe malee ichin turre gabaabumatti. Achi turre. Jalqaba marattuu hogguma jalqabaatu maal jee jaarraadhaaf mul'is nu biraa deemanii jee. Nu biraa deemaniiti nuti wal biratti hafne jennaaf baaroon wal biratti osoo wal biratti hetteenyee gartee waa'ee seenaatiif jireenya haasoo nuti badhoon nutti dhufee jee jette. Obboleessi leencoo lataa abbaa caalaa lataa jechuudha. Innilleen ala naannoo sanarraa fagaatee bakka marfamee eegamu naannoo waardiyaa san jira. Bakka kanatti isaan sadeen qofaa ta'uuf. Baaroo, badhoo fi leencoo. Jarri lamaan ajjeefaman. Ragaan tokkichi jiru leencoo qofee. Maqaan jaarraa maaliif komata malee keessatti? Waan akka sababni inni komatamu jiru jalqabarraa jaarraan nu bira jiru jechuurra ture leencoo lataa qofa. Hin janne amata 50. Uleedhaaf akka duulatti itti fayyadamaa turan jechuudha. Okay. Achi booda ragaan jiru. Ragaan naannawaa jechuudha. Ragaan kallattii osoo hin ta'in. Ragaan harkaa ijaa achi booda jaarraa abbaa gadaati. Erga jaarraanis du'e leencoo waan kana dubbate jechuudha. Seenaan abbaa duubaa hiyyeessa akkuma jaamutti. Jaarraan bara lubbuudhaan jiru waan kana mormachaa tureenoo. Akkana jeesin. Dubbachaa ture. Isa qofaa miti. Xaahaa Abdiifaan warra yeroo sanitti hoggansa keessa turan Suudaan jiraatullee na yaamaniitiiti jecha narraa fuuranii. Dhugaa ammaan tana leencoon amma baase kana gaafasiisaan dubbachaa turan. Ammallee dubbachaatuma jira. Gaafiin badhoo eenyutu ajjeese ammallee iccitiidha. Inni deebisaan arganne jechuudha. Gaafummaan kaa turteehu baaroodha malee badhoodhaa miti. Badhoodhaa miti. Tabaaroma deebisaa argatte. Tabaaroo deebisaa argatte kunoo badhootu ajjeesee jira. Waan kana waggaa 50 kana keessatti akkaan kaafamne jechuudha. Jaarraatti shakkamaa ture jechuudha. Duuba baaroo irratti. Qabxiin guddoon jaarraatti ittiin duulamaa ture. Kitaaba isaa irratti leencoo lataa akkuma dubbatetti maqaan jaarraadhaa du'a baarootii yoo ka'uun isaa hin hafne hanga jirutti ani hin ajjeefne jechaa ture. Dhugaa sooressi ani hin ajjeefne jechaa ture. Leencoon isee dhugaadhaa inni kun hin ajjeefne maal jenne dhugaan dhugaa qabdi. Eegaa ni jira bira jira. Dhugaan rabbiin dhugaarraa kan rabane bira jira. Lakki inni hoggaa baaroon ajjeefamu bakka san hin jiru. Maaliif hin jeen jaarraa miti silaakaa ani hin ajjeefne jee dubbachuu Isaatirraa dubbachuu qaba ture. Isaatirraa dubbachuu qaba ture. Qabsoo Oromoo keessatti walla sakaalu maqaa walii kennu maqaa wal xureessuu saniitu hanga irraa gufuu dila takka taa'aa ture. Gafuun akkanaa beekee akka dhaloonni ati qabsoo hituuf illee hin bilisoomne gooti beekee. Tanaaf ammallee addunyaa tanarratti waarru umriin ilma namaa gabaabduudha. Dhugaa afaan siyaasaatiin irra dibee bira hute leencoo lataa. Qabsoo ilaa hanga irraa itti lafee tana bakka godhuudhaaf dhugaa san osoo baase bareedaadhaan akka fayyaatti. Ammallee as keessa ammaas gaafii guddoota akka tan daranuu gaafii biraa uumtu lafa kaayee dabre jechuudha. Badhoo eenyu hojjeesse. Kan osoo lafan kaa'in bira dabre arraas. Kunis amma ganaa kitaaba biraa qorannoo biraa feeti. Rabbiin asumatti nurraa haa goola buutu waan guddaadha. Hanqanumaa afaan isaarraa agartee dhugaa kana dabaafachuun sagantaa teenya irratti yoo gabaabsine gaarii nu fakkaata. Fuulleen isaa qabnu nu daangeessitee jirti. Dhimma Tigraay illee ni kaasnee turre. Fuullee isaa qabnu irraa kaanee gara borutti yoo achi dabarsine mata dureelee biraati hojii boruu bal'inaan kaafnee irra yaada. Bareedaadha. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya walumaa galatti qophaa'uun guyyaa irraan tanaatiin qabannee isinii dhiyaanne kan hangammaatti daawwattan kana fakkaataa qopheessitoonni sagantichaa ani Diinaawul Ahmadii Muhiddin Abdullahi. sagantaa itti aantu nan godhu deebinutti nagee rabbi keessa nu jiraadha. Sabiskiraaybii foloo godhuun dagatinaa.